Nagaa waaqayyo gooftaa isiniif haa ta'u maatii koo kan taatanii warqee beauty channel jala kan jirtanii marti keessaniyyuu akkam jirtu. Nagaa keessanii warroonni kanan dura maatii koo taatanii baga nagaa taatanii eegamtanii warroonni immoo gana maatii koo taatanis waan jaallattanii gara maatii koo ta'utti dhuftaniif galatoomaa isiniin jedha. Tole gaabboloonni nabbaarota kan taatan immoo like, share, commentii waan gaaffisanitti gaafachuu ni dandeessu. Warroonni maatii koo ta'an immoo maatii koo ta'an affeerraa kooti jaallattanii waan maatii koo taataniif immoo eebbifamaan isiniin jechuu barbaada. Tole gaabboloota koo guyyaarra ammoo maaskii jechuudha qabadhee kan isiniin dhiyaadheeru. Maaskii mataa keenyaaf nu barbaachisa akkasuma fuula keenyaaf illee nu barbaachisa jechuudha. Mataan keenyis haalota garaagaraatiin hin miidhama jechuudha. Yeroo tokko tokko wajiinsaa yookiinis immoo uumamaan zayita uumamaa kan ta'e malkiin uumamaan qabu yerootti irraatii dhumaa deemullee hin jira jechuudha. Inni tokkoffaan egaa umuriin nama yeroo dabalaa deemu mataan ofii daalachaa malkisaa gadhiisaa akka deemullee saayinsiin illee dubbata. Inni lammaffaa immoo qorra yookiin immoo bakka nuti jirru ho'iinsa yoo qabaate ho'iinsi suni tokkoffaa mataarree nurraa mooleessa lammaffaa immoo wazii uumamaan qaburree nu jalaatii balleessa jechuudha. Kanaaf immoo mataa keenya wantoota kanaatiin aduutiin isaa ta'uu akkasumallee qorraatiin bakka waan nuti jirrutti kan nu jalaa jijjiiramee jiru wazii bareeda mataan ikkoo caccabinsa yoo hin qabaanne akkasumallee wazii bareeda yoo qabaate dheerina isaamis jechuudha barbaachisummaansaa. Wazii isaa eeggachuuf immoo wanta kushinaa keenya keessa jiru wanta gatii guddaan nu baasisneetiin ittiin of eeguu ni dandeenya jechuudha. Innis maal seetanii akkuma isin argaa jirtani kun muuziidha jechuudha. Faayidaan muuzii waan danuudha jechuudha obboloota koo. Faayidaa hedduu qaba. Muuzii nyaadhaa qaama keessanii fi vaayitaaminoota mineraalota pirootonoota baay'ee of keessaa qaba. Avokaadoon illee akkasuma jechuudha. Avokaadoon zayitiin isaallee qarshii xiqqaatiin argama jechuudha. Yookiin immoo suuqiiwwan hedduma barbaannetti argachuu hin dandeenyu jechuudha. Biyya keessa jiru kana keessatti lakkoofsan qabu vaayitaaminoota of keessaa qaba. Vaayitaaminotaan badhaadha kan ta'edha jechuudha. Zayitiin kana keessaa illee ni ba'a. Kanaafiyyuu avokaadoo tokkoo fi kun akkuma isin argitanii muuzii kana yeroo xiqqoo kutattanii qodaatti naqattanii qola isaa irratti illee kanaafuu mineraalota baay'ee waan of keessaa qabuuf muuzii kanallee qola isaa irra kan jiru maankaadhaan yookiin immoo wanta ittiin fayyadamtan sana irraa faaqaatii itti dabaladhaa waa baay'ee achirratti kan fayyadu jira jechuudha. Akkasumallee hanqaaquun qabachuudha. Hanqaaquun illee egaa pirootiiniidha. Kanaafiyyuu hanqaaquunis gahee guddaa of keessaa qaba waan ta'eedhaaf fuula qulqulleessuudhaaf mataa lallaaffisuudhaaf waa baay'ee waan of keessaa qabuuf itti dabaladha. Yoo barbaachisaa ta'e illee dammallee itti dabalachuu dandeessu. Damma yoo itti dabalatan irree bareedaadha jechuudha. Dammi namoonni tokko arrii baay'isaa arrii fidaa jechuudhaan ani dhagayenis kanan maatii koorraa dhagayee isinillee akkasuma ta'uu danda'a. Dammi garuu qodaawwan qulqulleessuudhaaf akkasumallee mataa lallaaffisuudhaaf gahee guddaa hin taphata jechuudha. Isa kanatu itti dabalatanii gaariidha jechuudha. Ani kun already qopheeffadheen jira jechuudha. Isinitti mul'ata ta'ellee hin beeku. Kun akkuma isin argitanii daakeen jira wantoota kana hundumaayyuu walitti jechuudha. Muuzii kana akkasumallee muuzii avokaadoo fi hanqaaquu walitti wanti jedheen jira. Kun akkuma argitanii kun baay'ee kan namatti tolu ta'ee malkiin isaallee kana fakkaata. Kun hojjetadheen jira daakkadhee jechuudha. Maaliif yeroo fi viidiyoo akka dheeressuu waan hin barbaanneef dhaggeeffachuun illee akkasiin hin nuffisiisneef jechuudha. Kanadha jechuudha. Kana walitti naqxanii mataa keessan qodaa dibsiisuu yoo dhiistanis yoo dibattanis illee waa miidhullee hin qabu garuu
qodaa mataa keenya tuqsiisu dhiisni rifeensa mataa keenya duwwaatti yoo dibne gaariidha. Sababni isaas qaawwota mataa keenya duuchuu ni danda'u. Qaawwota hin qaba miti qaamni keenya hundumtuu qaawwa qaba. Qaawwota waan duuchuu danda'anii fi otoo buqqee sammuu keenya geechisuu dhiisne gaariidha jechuudha. Kanaafiyyuu itti fayyadama. Sa'aatii 2 tursiistanii miiccachuu ni dandeessu. Isaa olis miiccachuu ni dandeessu. Kan namatti toludha. Baay'ee gaariidha. Miidhaa of keessaa hin qabu. Itti fayyadaa. Qomoowwan koo hiriyoota keessaniif sheerii godhaa. Warroonni mataan keessan caccaboo, warroonni mataan keessan haphii, warroonni mataan keessan immoo wazii hin qabu. Wazii na jalaatii hin daalachaa qalamiidhaan yookiinis immoo wantoota mataa keenya streetii godhuudhaan illee yookiin kaawwiyyaadhaan warroonni jalaa dhume maaskii kana torbeetti guyyaa tokko fayyadamne ta'uu baannaan immoo torbee 2tti guyyaa tokko fayyadamne yeroo miiccannu gaariidha. Amma tursiisa isaa akka isin feetan jechuudha. Ani sa'aatii 2 sa'aatii 3 nan tursiisa. Miidhaa of keessaa qabu isiniin jedha kanadha. Kanaafiyyuu itti fayyadamaa dhaamsa kooti. Ani muuzii 2 fayyadameera jechuudha. Mataan koo yaaduu obboloota koo kanaafiyyuu muuzii 2 hanqaaquu 2 itti fayyadame jechuudha. Isin garuu mataa keessan ilaaltanii abukaadoo 2 gochuu ni dandeessu. Muuzii 2 akkasumallee hanqaaquu 2 gochuu ni dandeessu. Akkasitti yoo itti fayyadamtanii bu'aa qabeessa akka taatanii abdiin qaba. Yeroo hundumaa wantoota tokko yeroo mokkortanii addaan hin kutinaa jechuudha. Wixeetii waan tokko torban tokko keessatti yookiin torban 2 keessatti hin argamu. Ji'a keessatti akkasuma ji'a irra darbeetu argama waan ta'eedhaaf obsaanii turaatii itti fayyadama. Isaa booddee immoo waan irra geessan illee koomentii jalatti na barreessa. Kanaan ala immoo akkasumallee immoo wanta isiniif hojjetamuu qabullee jalatti na barreessa. Koomentii jalatti hin jedha. Viidiyoo kana laayikiitiin galaa yeroo galtanii sheer godhaa Facebook irratti wal guddisna. Waan beennurraa waan naaf galee waan ani afaanota yookiinis immoo yeroon qabutti fayyadamee waan an argirraa waan nama fayyadurraa waan ofiitti fayyadamee argirraa isiniif hin qooda. Kun immoo miidhaa hin qabu jechuudha. Wanta firii ta'e ofiitti fayyadamee malarree amma na beektanitti wanta isin miidhuu akkanan isin hin barsiisne. Isa kana asumarraan akka hubattaniin jedha. Viidiyoo kana waan ilaaltanii fi eebbifamaa turtii gaarii.